Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo ilmaan Itoophiyaa addunyaa kanarratti argamtan jirtu akkam jirtan? Alhamdulillah ana biraa baay'ee bareeddu. Akkam imee simbiraa Ramadaanni akkam? Guyyaa sadaffaa irraa geggeessinee jirra gaa alhamdulillah rabbil alamin baay'ee bareeddudha. Guyyaa sadaffaa keessatti baay'ee kan namatti toludha. Ramadan alana bareedaadha. Yaa gar tokko yaaddu tos gar tokko immoo Ramadan kunneef niimaadha gaa wallah. Akkasigaa kabajamtoota qaqqaaliiwwan dhaggeeffattoota viidiyoo koo egaan akkuma beekamu sa'aatii kana qophiin isii qabadhe dhiyaadhu isinis hin beeytanii anis qophaa'ee dhiyaadheetiin jira isinis itti dhiyaadhaan isiniin jedha hanga xumura qophii kan kootiitti na hordofaan affeerraa kooti. Egaa guyyaa hadhaatis akkuma beekamu gaggabaabsee haala oolmaa addunyaa kanarratti mudannoo guyyaa hadhaa COVID-19 dhaan wal qabatee kan isinii dhiyeessuudha jechuudha. Biyya keenyattis immoo maaltu ta'e isa jedhu informationiin qabu gaggabaabsee kan isin biraan ga'u ta'a jechuudha. Egaan dura osoo gara biraatti achis hin dabarsin biyya keenya keessatti maaltu ta'e guyyaa kan jedhu COVID-19 dhaan wal qabateeti. Guyyaa kaleessaa jechuudha haga guyyaa kaleessaatti akka waliigalaatti biyya keenya keessatti namoonni shakkamanii jechuudha nikikkiidhaan qobaatti baafamanii qoratamaa turan akka waliigalaatti jechuudha namoota 12,688 shakkiidhaan qoratamaa turaniin jechuudha aga guyyaa kaleessaatti. Egaa guyyaa kaleessaa keessatti namoonni kun akka waliigalaatti namoota 12,688 keessa namni dhukkuba kanaan qabamee argame guutuutti jechuudha nama kan har'a guyyaa har'aa kana dabalatee nam 123 ga'uu isaati kan himamee jechuudha informationii ani argadhe irraa kan dubbatu. Egaa kan akka fakkeenyaaf namoonni yeroo ammaa kana jechuudha nama 123 irratti dhukkubni kun erga argame namoonni amma irratti yaalii gahaa argataa jiran jechuudha yookaan namoonni yaalamaaraan nama 88 yoo ta'u namoonni bayyanatan ammoo nama 29 ga'ee jira jechuudha biyya keenyatti. Akkuma beekamu namni sadii immoo aga wanaatti lubbuun darbee jira biyya keenya keessatti jechuudha akka waliigalaatti gaggabaabsee kan biyya keenyaarraa informationii ijoo godhee kanan isinii ibsee dura kan biyya ofii dursa waan ta'eef informationii ho'aa kanan qabadhee dhufe kan biyya keenyaa dura isiniin ga'uu kan kooti jabaa isiniin jedheen jira. Egaa akkuma beekamu amma akka tarree waliigalaa addunyaan kun Ameerikaan, Awurooppaa fi Eeshiyaan biyya Arabaa biyya Afrikaa immoo maalirra oolti guyyaa hadhaa isa jedhu gaggabaabseetuma kan isin biraan ga'uu ta'a. Haga xumura qophii kootiitti na hordofaa. Yoo isinitti tolee share godhaa like godhaa akkasuma namoonni agadhaatti abuliinaa tuubiif maatii hin ta'in kottaa subscribe godhaa family ta'a wal barsiifnaa anis aga dandeetti kootii isiniif hin hojjedha. Asinis immoo komantii jalatti yaada keessan naa barreessuudhaan wal jajjabeessinaa isiniin jedha. Hayyegaa kabajamtoota guyyaa hadhaa akka guutuu alamaatti waan ta'e irraa ilaalla jechuudha. Akka guutuu alamaa irratti lakkoofsaan hagam qaqqabee jira. Dhukkubni kun namoota hagam irratti qubatee jira si jedhudha jechuudha jalqaba irratti kan ilaalu. Akka waliigala alamaa irratti nam miliyoona 3 ga'uudhaaf nama xiqqoodha kan hafe nam miliyoona 2,953 fi 699 qaqqabee jira jechuudha. Egaa kana irraa ammaasis namni aga guyyaa 13 irra jirra. Guyyaa 13 kana keessatti lubbuun inni galaafate nam 200,000 fi 4,723 qaqqabee jira. Egaan kanneen dhukkuba kanarraa dandamatan ammoo nam 800 fi 65 fi 472 jechuudha namoonni dhukkuba kanarraa dandamatanii gara maatii faamilii ofiitti makaman. Kabajamtoota koo egaan kunneen akka waliigalaa addunyaa irratti waan mudate kun namoota hagam qabee jira akkasuma namoota hagam akka guutuu alamaa
irratti lubbuu galaafatee jira. Akkasuma namoota hagamtu immoo dhukkuba kanarraa akka guutuu aalama kanaatti dandamatee jira isa jedhudha. Egaa amma gara tarree takka haga fudhanii kanan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Guyyaa hadhaa informationii dabalataa isinii qabadhee dhufeera. Innis akka guutuu fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti guyyaa hadhaa namoonni inni ajjeese dhukkubni kun guyyaa hadhaa hagam akka waliigalaatti immoo amma dura isiniif dabarsaa hin turre akka waliigalaatti immoo biyya Ameerikaa keessatti hagam lubbuu namoota galaafatee jira akka waliigalaatti isa jedhu itti dabalannee dhufneerra. Egaan ammasis haga xumuraatti na hordofaa isiniin jedha. Egaa kabajamtoota koo kan sadarkaa tokkoffaarra taa'ee jiru haadhalleen Ameerikaadha. Ameerikaan guyyaa hadhaa jechuudha nam 119 awwaaltee ooltee jirti. Akkasuma guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan nama 3,424 galmeessitee ooltee jirti. Egaa dhukkuba kanaan biyya Ameerikaa keessatti hanga wanaatti namoonni lubbuu dhaban nam 54,375 qaqqabee jira. Guutuun akka waliigalaatti namoonni dhukkuba kanaan biyya Ameerikaa keessatti qabamanii argaman nam 964,75 qaqqabee jira. Kanaan sadarkaa tokkoffaa irratti argamti jechuu Ameerikaa. Ispeen sadarkaa lammaffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa nam 288 owwaaltee ooltee jirti. Akka guyyaa hadhaa akkasuma namoonni dhukkuba kanaan qabamanii oolan biyya Ispeen keessatti nam 2,870 yoo ta'u, akka waliigalaatti biyya Ispeen keessatti namoonni dhukkuba kanaan lubbuu dhaban nam 23,190 qaqqabee jira. Egaan amma wanaatti dhukkuba kanaan ammas biyya Ispeen keessatti namoonni qabamanii jiran akka guutuu akka waliigala biyya Ispeen keessatti nam 226,629 sadarkaa lammaffaa irratti argamti jechuudha. Egaa Itaaliin sadarkaa sadaffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa homaa namni jalaa hin duune akkasuma namoonni dhukkuba kanaan galmaan hin jiru biyya Itaalii keessatti. Akka waliigalaatti biyya Itaalii keessatti namoonni dhukkuba kanaan du'an aga owwanaatti jechuudha nam 26,384 qaqqabee jira. Ammas akka waliigalaatti dhukkubni biyya Itaalii keessatti namoonni dhukkubni kun irratti argamu jechuudha nam 195,351 sadarkaa sadaffaa irratti argamti jechuudha Itaaliin. Faransaay sadarkaa afuraffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa namni du'es ta'ee namni dhukkuba kanaan qabame hin jiru. Akka waliigalaatti biyya Faransaay keessatti namoonni dhukkuba kanaan lubbuu dhaban nam 22,614 qaqqabee jira jechuudha. Egaa ammasis akka waliigalaatti biyya Faransaay keessatti namoonni dhukkuba kanaan qabamanii jiran nam 1,157 fi nam 1,161,488 sadarkaa afuraffaa irratti argamti. Jarmaan sadarkaa shanaffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa nama 3 qofa awwaaltee oolte dhukkuba kanaan kan du'e. Akkasuma namni 513 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan galmaanii oolaniiru. Akka waliigalaatti biyya Jarmaan keessatti namni haga wanaatti lubbuu dhabe nama 5,880 qaqqabeera. Akkasuma namoonni biyya Jarmaan keessatti dhukkuba kanaan qabamanii argaman nam 157 fi 26 sadarkaa shanaffaa irratti argamti jechuudha. UK'n sadarkaa ja'affaa irratti kan argamtu nam 413 guyyaa hadhaa du'aan yoo dhabdu. Akkasuma akka waliigalaatti nam 20,732 biyya UK keessatti du'aan boqoteera dhukkuba kanaan jechuudha. Guyyaa hadhaa namoonni dhukkuba kanaan biyya UK keessatti qabaman nam 4,463 yoo ta'u, akka waliigalaatti biyya UK dhukkuba kanaan qabamanii namoonni argaman nam 152,840 sadarkaa ja'affaa irratti argamti jechuudha UK'n. Turkiyaan guyyaa hadhaa namni dhukkuba kanaan du'es ta'ee kan dhukkuba kanaan galmaa'e hin jiru. Garuu akka waliigalaatti biyya Turkii keessatti nam 2,706 lubbuu dhabaniiru dhukkuba kanaan jechuudha. Akkasuma namoonni biyya Turkiitti dhukkuba kanaan yeroo ammaa qabamanii argaman nam akka waliigalaatti nam 117,773 sadarkaa torbaffaa irratti argamti.
Iraan sadarkaa 8ffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa nama 60 awwaaltee ooltee jirti. Akka waliigalaatti namoonni biyya Iraanitti dhukkuba kanaan lubbuu dhaban nam 5,710 qaqqabee jira. Akkasuma guyyaa hadhaa nam 1,153 dhukkuba kanaan galmaa'ee ooleera. Akka waliigalaatti nam 90,481 sadarkaa 8ffaa irratti argamti. Chaayinaan sadarkaa 9ffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa namni dhukkuba kanaan du'e hin jiru. Akkasuma guyyaa akka waliigalaatti nam anigaa akka waliigalaa akkan asirratti tarraa'edha kan inni isinii himu. Kan biyya Chaayinaatti haga owwanaa du'e kan Chaayinaa kun baay'ee mormii hedduutu bazawee mormii hedduu ka'aa jira kan biyya Chaayinaa. Galmeen achirraa mul'atu asirrattis ta'ee informationiin jarree uummanni Chaayinaa kun aalamaaf dhiyeessaa jiran uummataaf baay'ee fudhatamaa miti. Amma dhukkubni kun kan jalqabaaf biyya sana akka ta'e namni kana wallaalee hin jiru namuu hin beeka. Garuu haga awwanaatti nama 4,000 qofa kan du'e kan jedhan jarri jechuudha. Kun immoo ragaa dhugaati jedhamee baay'ee mormiin garaagaraa ka'aadha kan jiru jechuudha. Egaa akka asirratti mul'atutti haga awwanaatti nama 4,632 qofadha kan dhiyaate ragaan guyyaa hadhaa haga hadhaatti kan agarsiisu. Guyyaa hadhaa akkasuma nama 11 qofadha dhukkuba kanaan kan isin galmeessitee oolte jechuudha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota koo kun kan biyya Chaayinaa kun akkuma isiniin jedhee gaafii sammuu namoota hedduutti ta'ee jira. Information isaan dhiyeessaa jiran kun gabaasni isaan dabarsaa jiran kun hedduu uummataaf fudhataman ta'anii haa ta'u malee akka daataa irratti mul'isutti akkasii nama akka waliigalaatti 4,632 akka waliigalaatti jedha. Akkasuma guyyaa hadhaa nam 11 qofadha dhukkuba kanaan biyya Chaayinaatti namni galmaa'e. Akka waliigalaatti nam 82,827 sadarkaa 9ffaa irra teesseerti Chaayinaan. Ruusiyaan 9ffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa nam 66 awwaaltee olteerti dhukkuba kanaan nama du'e. Akka waliigalaatti biyya Ruusiyaatti namoonni du'an nama 737 qaqqabeera. Guyyaa hadhaa namoonni biyya Ruusiyaatti dhukkuba kanaan galmaa'an nam 6,361. Akka waliigalaatti biyya Ruusiyaa keessatti nam 8,949 sadarkaa 10ffaa irratti argamti jechuudha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota viidiyoo koo kun tarree takka aga 10 warra jiran biyyoota dhukkubni kun haalaan itti hammaatee jiru kan inni isinii dhiyeessee jechuudha. Guyyaa takkas yoo yeroon naaf geessee yeroon na ayyamee wanni jedhe haga daqiiqaa tokko haga 15 yeroon ani isinii dhiyeessu hin jira. Yeroo immoo yeroon kan kun daangeessee naaf hin qaqqabamnettis haga tokko haga 10 isinii ibsaan jira haga naa danda'ametti jechuudha. Kunniin sadarkaa tokko haga sadarkaa 10 warra jiran guyyaa hadhaa wajjin ilaallee jira jechuudha. Ammoo kan biyya Arabaa kanarraa xiqqoo kan wajjiniin ilaalutaa haga xumuraatti na hordofaa. Egaa guyyaa hadhaa biyya Saa'ud Arabiyaa keessatti namni du'aan boqate nama 3 yoo ta'u akka waliigalaatti namoota biyya Saa'udii keessatti dhukkuba kanaan lubbuu dhaban nam 139 qaqqabee jira. Guyyaa hadhaa namoonni dhukkuba kanaan biyya kanatti galmaa'an nam 1,223 yoo ta'u akka waliigalaatti nam 17,522 qaqqabee jira biyya Saa'ud Arabiyaa keessatti jechuudha. Akkasuma Dubaay keessatti guyyaa hadhaa namni tokko du'aa yoo boqotu akka waliigalaatti nam 76 dhukkuba kanaan awwaaltee jirti haga guyyaa hadhaatti Dubaay. Egaan guyyaa hadhaa nam 536 biyya Dubaay keessatti dhukkuba kanaan galmaa'ee ooleera. Akka waliigalaatti nama 10,349 qaqqabee jira biyya Dubaayitti jechuudha namoonni dhukkuba kanaan qabaman. Akkasuma Qatar keessatti guyyaa hadhaa namni du'e hin jiru. Akka waliigalaatti biyya Qatar keessatti ragaan asirratti mul'isu haga ammaatti namni du'e nama 10 jedha. Egaa guyyaa hadhaa namni dhukkuba kanaan biyya Qataritti galmaa'e nam 929 yoo ta'u akka waliigalaatti nam 10,287 qaqqabee jira jechuudha. Bahareen keessatti guyyaa hadhaa namni dhukkuba kanaan qabames ta'ee namni du'e hin jiru. Akka waliigalaatti nama 8 biyya Bahareenitti dhukkuba kanaan namni lubbuu dhabe.
egaan akka waliigalaatti nam 2588 qaqqabee jira Bahareen. Oomaan keessatti akka waliigalaatti nama 10 dhukkuba kanaan lubbuu dhabe. Guyyaa hadhaa biyya Oomaanitti nam 93 dhukkuba kanaan qabamee ooleera. Akka waliigalaatti nam 1998 qaqqabee jira jechuudha. Egaan Kuwait keessatti guyyaa hadhaa namni tokko lubbuu dhabu akka waliigalaatti nam 20 biyya Kuwait keessatti dhukkuba kanaan kan du'e akka du'edha kan ragaan mul'isu. Guyyaa hadhaa nama 188 dhukkuba kanaan galmaa'ee ooleera biyya Kuwait keessatti. Akkasuma akka waliigalaatti nama 375 qaqqabee jiraachuudha ragaan kan mul'isu jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota koo gaggabaabsee kan isinii dhiyeessaa jiru kan biyya Arabaatti amma gara biyya Afrikaatti yookaan kan biyya keenyaatti ciceenna. Liibiyaa keessatti guyyaa hadhaa namni dhukkuba kanaan qabames ta'ee kan du'e hin jiru. Akka waliigalaatti biyya Liibiyaa keessatti nam 2 qofadha haga awwanaatti dhukkuba kanaan kan du'e. Akka waliigalaatti nam 61 irra qaqqabee kan jirudha ragaan kan mul'isu. Biyya Eegiptii keessatti nam 307 haga awwanaatti lubbuu dhabee jira. Dhukkuba kanaan jechuudha. Guyyaa hadhaa namni dhukkuba kanaan du'es ta'e kan qabame akka hin jirredha kan mul'isu. Akka waliigalaatti nama 4319 qaqqabee jiraachuudha ragaan asirratti kan mul'isu jechuudha. Suudaan guyyaa hadhaa namni 4 dhukkuba kanaan boqotee oolee jira. Akkasuma guyyaa akka waliigalaatti nam 21 dhukkuba kanaan biyya Suudaanitti kan boqotedha kan ragaan mul'isu. Akka waliigalaatti guyyaa hadhaa namni 24 dhukkuba kanaan qabamee oolee jira. Akkasuma nam 237 akka waliigalaatti qaqqabee jira jedha ragaan asirraa nu ibsu jechuudha. Eertiraa keessatti nam 39 akka waliigalaatti. Soomaaliyaan nam 390 geessee akka waliigalaatti nam 18 dhukkuba kanaan awwaaltee jiraachuudha ragaan kan ibsu. Keenyaa keessatti guyyaa hadhaa namni 2 dhukkuba kanaan yoo qabamu akka waliigalaatti nam 14 dhukkuba kanaan awwaaltee jirti jechuudha. Egaa Keenyaa keessatti akka waliigalaatti nam 335 qaqqabee jiraachuudha ragaan kan mul'isu. Itiyoophiyaan akkuma duraan isiniif himee guyyaa hadhaa namni tokko galmaa'eera. Akka waliigalaatti namni 3 biyya keenyatti dhukkuba kanaan lubbuu dhabeera. Akkasuma nam 123 ga'uu ragaan nu ibsaa jechuudha. South Afrikaan akka waliigalaatti nam 86 awwaaltee jirti. Akkasuma akka waliigalaatti nama 4361 ga'uu isaati kan mul'isu ragaan. Morokoo keessatti guyyaa hadhaa namni tokko du'aan boqoteera. Akka waliigalaatti nam 160 dhukkuba kanaan biyya Morokoo keessatti du'ee jira jechuudha. Akkasuma akka waliigalaatti biyya Morokoo keessatti guyyaa hadhaa namoonni qabaman nam 150 kan ragaan nu mul'isu jechuudha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo addunyaa kanarratti argamtan hundumti keessan qophiinan gaggabaabsee aga dandeettii kootii informationii dhugaa irratti hundaa'e qopheeffadhee sa'aatii kana isiniif dhiyeessuuf qophaa'e kana fakkaata. Haga yeroo wal fakkaatuun boru sa'aatii kana walitti deebinutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Yoo isinitti tole share, like, subscribe gochuun nu gargaara. Jaalala keessan nuuf ibsa. Akkasuma yaada yoo qabaattan gaafii yoo qabaattan komentii jala nuu kaan isiniin jedha. Wassalaam.